wanta akka sirratti godhamu hin barbaanne namoota biroo irratti hin godhin yookaan akka if jaalattutti namoota birootis jaaladhu waan badaa hin godhin waan gaarii ta'e sirriitti barbaadi jireenya tasgabbaawaa fi jaalalaan guutame jiraachuu yoo barbaadde waan badaa hin yaadin waan badaa hin dhagahin waan badaa hin ilaalin waan badaa hin godhin jireenya mi'aawaa ta'e jiraachuu yoo fedhii qabaatte wantoota gaarii ta'e raawwadhu gaarii yaadi gaarii hojjedhu wanta namoonni akkasiif godhan barbaaddu ati dursii godheef ergasii isaanis gammachuudhaan waan ati barbaaddu sana siif godhan akkasi jaalatan yoo barbaadde dura isaan jaaladhu akkasi kabajan yoo barbaadde kabaja isaaniif qabdu agarsiisiin akkasi dhaggeeffatan yoo barbaadde waan isaan haaswan gurra kannii fi dhaga'i rakkina keetiif akkasi cinaa dhaabbataniif rakkoo isaaniitiif tursi argame akkasi gadda yoo barbaadde onnirraa gaddeef waan dandeessu hundaan namoota